qeekee hojjeta yoo namni du'e sa'aatii 24 namni taa'ee asana kun fayyada haajitta fiigaa kottaa nama horii jettan maal taate imma Kudaaliti koone kuba alee koone kuba mataan koole nagaanan kan woggaan dhufu hammee gadi nu kadhattanii iddoo kanaatti kan dhufu namtuun jiru mataa koo dugda koo dhugaa waaqayyo ililchuu kan danda'u foorjuu yesuusa maqaan kee eessaa dhufte asuma jala maaltu sii ta'e dura yeroon dhufu baay'ee na dhukkubaa samoona Ogaarraa kiyya mulu kulaalittiin kiyya dugdi kiyya addaan na citaa danda'ee gadi jedhu lukti kiyya illee na adooda. Yeroon kadhadhu maaltu ta'e amma siruma ofirraa dhabe wanti tokko na. Mee olii gaffiki nu agarsiisi. Ililchuu kan danda'u. Kottu sakatti qabu. Maaltu sii ta'e? Kaleessa innaa kadhatameeti. Adeen kelachuu manni yaalaa tuqameedhaan hojjetu. Waaw! Ishaaleen lamaan hin hojjetu isa dhame guyyaa kaleessa. Eenyu ulfina gooftaaf kennuu kan danda'u. Arrammo hijiko yeroo hundumaa waddaa raaraa kanaan dura gisee laman deebi'ee hijiko kun na dhukkubi torban tajaajaan fatu feena dhukkubane shafana. Amma garuu yemmuu qaqqaba darga keessa qabadha yeroo jiru hijikoonni keessa na dhukkubu kun hijikoonni dhiiseera galamni waaqayyoof haa ta'u. Kalee badeessa deebisu. Ija dhukkubsate safaisu ija foolisa Yesuusi. Maaltu taatudha kaleen kee? Kaleen kun lamaan satu hojjetu dhaqe. lamaan isaa hojjetu naan jedhani. Mana yaalaa kam bakkee? Mana yaalaa dhaqee raajii kaasaniit. Raajii kaasaniit? Lamaan sana hojjetu dhaqe. Lamaan sana hojjetu bishaan dhugii bishaan leessa ta'u. Mee olii kan socho'u nu agarsiisi mee? Ayyaa sabanadha. Fida kana Yesuusi. Ililcha mooticha. Haleluuyaa. Ita ture. Wow. Ita kana namatti himte qabda? Doktoronni ilaalaniiru. Maal ta'a jedhan niiti kun? Ilma si dhukkuba dhiitee jira. Ammoo? Thank you. Namni fayyee taa'e nama hedduu as keessa. Aannan amma karra dhuga baatiin fuudhuun malee. Maaltu sini deemu? dugda na dhukkuba waliin jedhu gadi jedhu. Eeshi. Amma ergoo sinnaa kadhattanii na keessaa bade. Dhugaa waaqayyo. Dhugaa waaqayyo. Inni addaa sulee maal jettee kan jechuun. Menu agarsiisa. Kana kana argaa jira waaqayyo. Waan mul'ata na firaa dhabe kan jedhame keessi cimaa sin gaafadha. Waan mul'ata. Meeshee kana naa gaafadha. Kana boqosaa. Garaasi boqos. Dugda duubatti na gubaa. Eeshi. Kalee bitaatiin dandeessisu. Kalee bitaan dandeessee jiru. Hirkadha qabuun amma garuu ofirraa dhabe waaqayyoon na. Kana kan nagee galata guddaa. Yeroon kadhumaatti itti dhagaan. Okkuma sin kadhattan irraa kaasee na waraanee na gubee akkasuma shatagnaa. Si gubee si deeme. Jiroon. Dhugaa waaqayyoo. Dhugaa rabbii. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Namni kan biraan waan milikkita cimaa waan cimaa. Luka koo na dhukkuba. Eeshi. Mana yaalaan deemaa ture. Mana yaalaa deemaa turte. Eeshi. Narbiidha naan jedhanii. Narbiidhaan. Maal gochuun dandeessa? Hiniini nyaachaa hin jira. Kiriin. Na dhukkuba bakka. Si dhukkuba. Deemu. Amma garuu nagaa kooti deemee as gahe. Mee qoy ummatti kun nagaa irraa dinqii kan. Nagaa jettuyi waanuma sii wacaa jiru natti fakkaataadha. Nagaa maa gubbaatti. Eeshi. Amma maal gochuun dandeessu ture miilli kee? Hin deema amma deemee dhufu. Dura hoo? Dandee ol jedhee gadi hin Mee fiigime. Kana ulfina waaqayyoo bagee. Areekota dhugaa dandeebiidhaan hin nyaatu. Ammallees maganamaa kana dhugaa ati uftii godhan nyaatu nan bahi ijoollee. Isoo ganamaa? Isuma ganamaa dhugaa. Dandeenyaan isin nyaatu dandee hojii isin hojja dhokkaati. Na dhugaa marga sin dhugaa sin dubbatta. Garaa koo keessa na gangalata. Warraaqee warra xiqqoo godhan keessaa bahee amma bayyee. Dhugaa waaqayyoo. Dhugaa waaqayyoo. Galata guddaa Yesuus. Nan ariifadha kana afura raajummaatti namoota hiikaman tasikee jiru dinagdee isaanii namoota gadhiifamu. Eeshi namni dubbanne jira asikee? Maal turan kee?
immoo kaleessa gabaasa gadachaa olee galgala buna yoo daffifachuu dadhabeerraa Eeshi. ta'e kan mul'atu dhukkubsachaa hin bude Maal si dhukkub? saayinsii Saayinsii. ammas immoo yeroo na dhufuu danda'ee dhaabadhee lafa nama waaqeffadhu ture isaa booda yeroo kadhata jalqabnu na dafqisiisee inni lafa na maru sunis na dhiisee amma qalal natti ta'ee danda'ee dhaabadheen waaqeffachaa Of dandeessee dhaabattee siree dhaabachuu hin dandeessu. fuula na gubaa fuulayyuu na gubaa Dhugaa Waaqayyoo hin jiruudhaan. hin jiru amma bakka na dhiise. guyyaa miti rafeen siraa kooti manni marfee dadhabee mana marfeen deemaa urgisee dhibeen kee dhibee gadameessaati jedhu kiniini nan nyaadhe hoomaan fayyu harrayyuu yaa waaqayyo nan fayya jedhee tanan hin dhufne Maaltu ta'e yeroon kadhummaa? gadameessa dhibee gadameessaati dhibeen kee naan jedhu Yeroon kadhadhu maal argitan? eeggaan kadhadhu deemee nan dhufuu dadhabe sana dugda koon na nyaatu sun dugdi sun narraa badee marrimmaan koon na si gadi na bacaqatu sun na dhiise Waaw. gooftaa yesuus Rodagaa gubbaragaa ilillee guddaa. Harkaan lama narra buleera. Gajjedhee waliin jedhu. Amma ogguma isin warri dugdaa isin dhukkubu kadhaa jettanii naa kadhattan. Bakka dhaqeen beeku dugdi koo fayyaa gadaameessi koo fayyaa. Dhugaa Waaqayyoo. Dhugaa Waaqayyoo. Maaloo galateeffadhaaf. Dhaqaa eebbifama. Hin dubbanne isin. Maal irraa fayyitan? Mataadha. Mataan maal isin ta'e? Mataa cinqatiin qaba durayyuu. Maaltu ta'e yeroon kadhu? Ogguun karaa gooyyuu giddu manas ga'e. Ergumaan isin kadhachuu qabdanii akka qaanqee wayii ijee dura na facaase. Qaanqee wayii jedhu isin faca'e? Qaanqee wayii ijee dura na facaase bakka natti fure na fayyeem. Bakka fayyitan isheetti qabu. Nan ariifadha. Mataa koo na dhukkuba ture. Galgala iyyuu bahee nalatti fiigi na godhaa magar mataan koo gana seenu narraa ka'e. Dhugaadhaa kun bakka fayyitan. Dugda na dhukkuba. Gadameessa kana nyaata. Amma dugda koo kana na nyaata ganama danda'ee waliin jedhu. Ganama warraa'u. Ishii. Amma immoo fayyeera. Amma fayyitanii. Waaw galateeffadhaaf Waaqayyoon. Maal irraa fayyitan? laphee koo na dhukkuba kulaalitti na dhukkuba jana dhukkuba ogaan nama tokkittiyyuu na dhukkuba nama tokko argitu akkana akka nama sakkaree jedhu fuuldura akkasitti ilaaltana akka tallaala akkeetti akka tallaala qoricha fudhachaa jira eshi amma gideen isin kadhattan gideen akkana godhu qallat jedheetuma fuula koo raabaree kanaman tasirraa habari'u maqaa Yesuus ciao bakka fayyite imamma maalirraa fayyitan Nervi, ishi. Mana yaalaa dhaqee tan kun waggaa shanii eeganii dibabee manatti dhabee. Waggaa shan. Waggaa shanii. Maaltu ta'e yeroo nama kan? Innoo amma naa kadhattanii. Nana isin asitti qanii sadiin as taa'e kun isiniin argu waan fakkaatan. Guyyaa sadii yeroo dana ta'een waan nu fakkaatu beektani? Carqiiruma keessa nana kan libii arga malee amma immoo isinaan arga kun. Wayyoo. Ooyita Yesuus. Amma number deh deh. Mal mesti dah. Mal tak banget. Bulu ke sana lagi. Malo. Ilah, mantap. Animo. Ani na dhukkubeetaan nan ture. Kaleessa gizee kaleessa dhufee naa kadhatame. Kaleessi kan. Kalee gizee naa kadhattanii asitti waan an ta'e isinitti arge. Akka waan saa namoonni kaleessa isaa argitan. Olii qabsii ka calluma dhiibi. Maal taate ma kaleessa? Kaleessa ani waan an ta'e waan saa walii hin beeku. Achi keessa immoo yeroo duraatiif immoo dhukkubbii kutaa kudhan keessatti dhukkubbii. Mee maal irraa fayyite gabaabaadhumatti? Anana irraa fayyamoo. Dhukkubbii sammuuti mataati naan jedhu. Amma nagaadha hundumtu. Fayyiteettaa? Amma fayyeera. Bakka galateeffadhaa fi ililcha. Bakka. Maal jedhu? Kiniinni nyaachaa ture irra immoo kiniinni nyaadhee hin dhufne. Waaw! Kiniinni nyaachaan ture amma garuu nan dhiise. Ulfina kanan sammuu maraate kan fayyisu Yesuusiif ulfina kennuu kan danda'u. Bakka fayyite. Dhugaadhumatti isoo dhugaa. Kaleessanii mucaan kun maal ta'e wal gaafataa turan yeroo nas kee afiiku. Normaaliin turre amma garuu
natti tole bakka. Waaqayyoodhaa kanarraa kuteera. Kan dandeessan galateeffadhaa nagaan naqe. Okay. Akka goonu amma waaqayyo afur qulqulluu namoota eebbisinaan jechaa jira. Kanaaf namoota kana dara namoota kukkufanii rankan sirra raajiin faduu kana bu'am. Daaqonoonni gar tokkotti qabaate naa kadhadhaafi. Nama amma kadhattaa inni eegaara. Tajaajiltoonni akka dabarsaati. Kaa warri jiftan kun.